السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يوتيوب channel مزكريا بغينا قام قرا يوتيوب channel كيا دفتني يوسين التولي لايك شير سبسكرايب قوتشو ماتي نافتا هرس وانتوكو قوادي سين في شامبو رفين سكينياف هدو بريداتي توكو اسين agarsiisuu dhufe shaampoon isa iskiriin irra argitan kana eelivii jedha. Shaampoon kun gosoota hedduutu jira akkuma suuraa irra argitan kana, garuu ammoo bifti isaa garagaraa haa ta'u malee keessi isaa takkuma kan argattan fayyadamuu dandeettani. Shaampoon kun namoota rifeensa isaanii haphii ta'ee fi rifeensi isaanii jiddu galeessa ta'e kan luuccaa hin ta'in jechaadha. Namoota maal jedhama akka afaan keenyaatti yuuba jedhama. Namoota luuccaa hin ta'in kan sirriitti illee jabaataa ta'in rifeensa jiddu galeessaaf qarqaara. Hedduu tokko bareeda jecha rifeensa illee laaffisuudhaaf. Akkasuma namoonni rifeensi isinirraa ciccitu, rifeensi isinirraa buqqa'u akka hin buqqaaneef, akka hin caccabne, akka hin ciccinne godha. Shaampoon kun hedduu bareedaadha rifeensaa fi tartiibatti sii godha jecha rifeensa keenyaa fi koondishinera qabaa, qibaatii itti dibatan qabaa. Yoo argattan shaampoo kamiyyuu taanaan koondishinera wajjin fayyadamaa jecha. Maaliif jennaan shaampoo guddaa tokko bitattee shaampoo qofaan rifeensa keenya dhiqachuu osoo hin taane qibaatii isaa wajjin yoo bitatte hedduu si gargaara. Rifeensa kan keessi laaffisuufis rifeensa kan kee yeroo gabaabaa keessatti akka jijjiirama fidu gochuudhaaf hedduu bareedaadha. Yoo danda'ame shaampoo qofa osoo hin taane qibaatii isaa wajjin koondishinera isaa wajjin bitachuudhaan akkasitti fayyadamaa isiniin jedha. Shaampoon kun ammoo hedduu bareedaadha. Hoomacha guddaallee hin qabu, hoomacha xiqqaa qaba jechaadha. Rifeensa keenya yeroo itti dibannu jalqaba shaampoo kanatti dibattee sirriitti sukkuumta. Rifeensa keenya akka wal ga'u jecha ittiin baay'istu shaampoo kamiyyuu rifeensatti baay'isuun sirrii miti. Rifeensa shaampoo xurii akka irraa baasu jennee shaampoo walakkaatti gannee osoo hin taane xiqquma isaa harkatti naqattee rifeensa keenya yeroo dibattu hedduu si qarqaaraa jechaadha. Akkasitti rifeensa keenya shaampoodhaan dura sukkuumne sirriitti erga waliin geessine booda lammata irratti bishaaniin ofirraa dhinna jecha. Bishaaniin ofirraa dhinne erga kaanee booda qibaatii isaa itti dibne. Qibaatii kana itti dibne sirriitti waliin sukkuumna haga daqiiqaa 5-10 illee ta'u hammaama keessa turraa jechaadha. Ofirraa hin dhinnu. Erga qaama keenya dhiqannee geessine booda bishaaniin qibaatii kanallee ofirraa dhinne keessaa baana jechaadha. Yeroo rifeensa keessan dhiqattanii bishaan ho'aadhaan akka rifeensa keessaa hin dhiqanne. Bishaan sirriitti qorra talchisan illee osoo hin taane jiddu galeessa bishaan keessattuu yeroo ammaa kana ho'a waan ta'eef bishaan jiddu galeessa fayyadama. Saanitti naqaatii lafa kaayaa erga inni qabbanaa'ee booda fayyadama jecha. Kan itti aanu shaampoo peentiinidha. Peentiniin hedduu bareedaadha. Inni ammoo namoota rifeensa luuccaaf illee ni fayyada jechaadha. Rakkoo hin qabu. Akkasuma peentiin illee qibaatii qaba jechaadha. Kan waliin dibannu qibaatii isaa wajjin yoo bitanne hedduu bareedaadha. Peentiin ammoo ni laaffisa illee yeroo dheeraa yoo fayyadamne ni laaffisa. Shaampoo kamiyyuu yeroo dheeraa fayyadamne ilaaluu qabna jijjiirama isaa jechaadha. Inni sadaffaa ammoo dooviidha. Dooviilleen akkuma argitan kana qibaatii isaa wajjin isinii dhufa. Qibaatii isaa kana wajjin bitannee yoo fayyadamne rifeensa keenya tartiibatti nu godha. Hedduu bareedaadha shaampoon kunillee jechaadha. Shaampoo kamiyyuu yeroo rifeensa keenyatti dibannu piliis ofitti hin baay'isina. Isiniyyuu ni argitan yeroo tokko mee guyyaa takka rifeensa keessan shaampoo sirrii itti baay'isaatii dhiqadhaa. Guyyaa lammataa immoo itti deebi'a. Shaampoo muraasa qofa waan xiqqoo ofitti naqaatii fayyadamaa. Jijjiirama isaanii argitu jecha isinumtu yeroo san. Maaliifuu addaan si hin ba'u jecha gaafa shaampoo ofitti baay'iste rifeensi kan kee addaa hin ba'u. Gaafa shaampoo xiqqootti dibde rifeensi kan kee hedduu si rakkisu jechaadha. Inni sadaffaa qibaatii kana. Qibaatiin kun wardi irraa dalagama. Akka dhadhaa fakkaata yoo akkana ilaaltu hafuura bareedaa qaballee. Qibaatiin kunillee hedduu rifeensa laaffisa. Hedduu bareedaadha. Shaampoo kana wajjin yoo argitan fayyadama. Inni arfaffaa filaadha. Filaa keenya rifeensa keenyaaf filaa sirriitti filachuu qabna. Filaa gosa kam? Filaa ijjisaa harki maalidha kun? Walirraa achi faffagaatu kana yoo fayyadamne hedduu bareedaadha. Filaan qaawwi isaa kun sirriitti walii qabatu yoo fayyadamne gaarii miti. Rifeensa keenya nurraa kukkutaa nurraa caccaree fixaa jecha. Kanaaf filaa filannoon illee sirriitti filachuu barbaachisaa jechaadha. Filaa akkana kana yoo argattan hedduu bareedaadha. Isa kanaaf filadhaa rifeensa keessan. Inni arfaffaa shaampoo kana. Shaampoo kana namni hedduu ni beeka.
nana irraa hojjetama jechaadha. Isa iskiriin irratti argitan kana shaampoon kun hedduu gaariidha. Maaliif jennaan sirrii sammuu keenya qulqulleessa. Shaampoo kamuu yoo fayyadamte kana ji'a keessa torbee keessa yeroo takka fayyadamee forforii balleessuuf illee hedduu gargaara. Hedduu bareedaadha jechaadha. Dooviilleen akkasuma dooviin illee kireema isaa wajjin jira akkuma dura isiniin jedhe. Isa kanallee haaluma duraan isiniin jedhe yoo fayyadamtani bareedaadha. Waan hundumaayyuu kan rifeensa keenya jijjiirama fidu yeroo dheeraa fayyadamuudhaan ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 haga 5 ji'a takka fayyadamte jijjiirama isaa argita. Yeroo takka fayyadamte jijjiirama isaan argitu yeroo dheeraa fayyadama. Shaampoo yeroo rifeensa keenya fayyadamnu akkuma gisee qibaatii dibannu rifeensa keenya sukkuumnee waliin geenyu sirriitti sukkuumuudhaan rifeensa keenya misiyaajii gochuudhaan waliin erga geennee booda akkasumatti hamma daqiiqaa 2-3 illee taatu ofirra tursiifna jecha. Rifeensa keenya shaampootti dibnee akkasumaan bishaan yoo ofirraa dhiqne homaa takka jijjiirama hin qabu. Xiqqoollee taatu daqiiqaa 2-3 illee taatu shaampoo sanii waliin erga geette ofirra tursiisuu qabda. Haala sanii yoo fayyadamne rifeensa keenyaaf jijjiiramni ni dhufa jechuudha. Erga bishaaniin dhiqannee shaampoo geessinee booda rifeensa keenya erga dhiqannee kaane achumatti amma keessatti harka keenyaan addaan babaasna jecha akka nama filu. Addaan erga babaasnee geessinee booda fooxaa itti marre jechaadha osoo hin filatin. Fooxaa erga itti marree hamma daqiiqaa 30 daqiiqaa akkas hammuma isinii danda'ame bishaanuma isa wajjin fooxaa itti marree akkasumatti yeroo hojjechuu illee barbaanne hojii keenya hojjannee erga xumurree booda achi booda filuu isinii wayya jechaadha. Rifeensi keenya akkasitti yoo bishaanuma isa wajjin fooxaadhaan marte ni laafa waan ta'eef hamma takka jijjiirama qaba isinoon ilaaltani. Fooxaadhaan maraa erga rifeensa keessa dhiqattanii kaatanii booda jechuudha. Kanuma isiniin jedha hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa yoo isinitti tole like, share, subscribe godha haga sagantaa biraati. Amma sagantaa biraatiin walitti deebinuti like, share, subscribe gochuun maatii naa ta'aa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.